Hayyee ashama daawwattoota keenya jalatamoo fi kabajamoo tamsaasii keenya kakamisaa onkoloolessa 22 bara 2020 kunoo amma jalqabee jira. Odeeffannoo gurguddoo Oromiyaa irra dhufaa jirtuu fi ka guutuu addunyaa dhimma Oromoo ilaalchisee fi akkasumas dhimmoota gurguddoo addunyaa kana ammaan tan irraa kaasnee isin biraan gahuu deemna. Duuli miidiyaa hawaasummaa keessattuu ka Tiwiiterii ka sa'aatii 24 kalee labsamee guutuu fi sa'aatii 2 qofattu hafee duula kan keessattuu dhimma Itoophiyaa keessattuu dhimma jechuun haala qabatamaa ammaan kana ka sabaa fi sablammeetii fi abbaa irrummaa Abiyyee saaxiluu irrattu ka xiyyeeffate duuli kun Tiwiiterii miiliyoonii tokkootii olii karaa Tiwiitiin yookaan ammoo duula Tiwiiterii irratti gadhiisuu fi karoorfame hagammattu sa'aatii 20 keessatti Tiwiiteriin 700 oli karaa Tiwiiterii irratti gadhiifamee jira. Tiwiiteriin kun jechuun rakkoon Itoophiyaa kan ammaan tana abbaa irrummaa Abiyyii malee gaafii sabaa fi sablammii yookaan federeeshinii miti. Rakkoo federeeshinii fakkeessee Itoophiyaa dullattiitti Itoophiyaa deebisuu fi walitti bu'iinsa amantiitii fi akkasumas walitti bu'iinsa saba biyya san keessattuu uumaa kan jiru abbaa irrummaa Abiyyiiti. Yeroo ammaan tana dimokiraasii fi mirga ilmaan namaa kabachiisaa jedhee namni badhaasa Noobeelii argate kun hidhamtoota fi dorgomtoota hundaayyuu mana hidhaatti naqee jira. Abiy Ahmed sodaa guddaa biyya saniiti abbaa irrummaan isaa biyya suni diiguu dandayaa ka jedhuu fi hidhamtoonni siyaasaa Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaa Hamza Booranaatii fi warri gadafanii akka gadhiifamu gaafataa duula kan keessattuu sabaa fi sablammiin hundinuyyuu irrattu hirmaatanii yookaan irrattu argamanii duula kanaan jechuun haalii rakkoo nageenyatii fi akkasumas gaafii demokiraasii ka ofiin of bulchuutii fi gaafini mirga heeraa ka sabaa fi sablammii hedduu as keessattuu akka inni ka'ee ka dubbatame bifuma kanaanii gaafileen uummata Oromoo, gaafini uummata Walaayitaa, gaafini uummata Sidaamatii fi akkasumas gaafini uummata Somaaliitii fi sabaa fi sablammoota biroo akka ka'aa turellee ka mul'ate bu'uuruma kanaanii mootummaa Abiy Ahmed yeroo ammaan tana saaxiluu fi Tiwiiterii duula Tiwiiterii godham gubbaatti dhaadannoowwan mootummaa Abiy balaaleffatan 700 olii gahee jira. Tiwiiterii kan keessa adda durummaan Abiy Ahmed ji'a 3 keessattuu nama 300 oli ijjeese ka jedhu Tiwiiteriin sunini akka malee jaalatamaa akka inni ture ka dubbatamu yookaan ammoo ka mul'ate. Tiwiiteriin kun qoftinuyyuu yeroo 300 olii ka dhaamsii kun darbe yeroo ammaan tana ji'a 3 keessatti Abiy Ahmed nama 300 oli ijjeese ka jedhu. Rakkoon Itoophiyaa rakkoo abbaa irrummaa malee rakkoo sabaa fi sablammii miti ka jedhu kulleen ittaane kan akka malee jechuun babal'achaa ture. Jawaar Mohammad hidha irraa hiikamuuti. Rifoormiin Abiyyiin godhaa jiru rifoormii kijibaa ka jedhu hundinuyyuu yeroo ammaan tana akka gaariittu akka naanna'aa jiru ka dubbatama. Duuli Tiwiiterii kun goolabamuu fi yookaan ammoo muummayuu fi sa'aatii 2 hafee sa'aatii 2 hafe kan keessattu sagalee keessa itti dabaluun jijjiirama fiduu dandeettanii yoo tiwiit godhuu barbaaddanii weebsaayitiin isan deemtanii kunoo kana oromocause.org deema duula Tiwiiterii kanattu dabalama hidhamtoota Oromootii fi sagalee tayaa federeeshinii ammaan tan jirtu kana ittisa abbaa irrummaa Abiy Ahmed saaxila guyyuma har'aan kanaayyuun biltsiginnaani baay'ee bu'aa ooltee jirti. Duulii kunin jechuun ka miidiyaa hawaasummaa kunin akka malee bu'aa qabeessu waan ta'eef yeroo ammaan tana mootummaan akka malee rifatee jira. Duulan keessatti jechuun miidiyaaleen addunyaa gurguddoo fi akkasumas dhaabbanni gargaarsatii fi mootummoonni Awurooppaatii fi Ameerikaa hedduun akka duula kan dhagahanii warri Tiwiiterii qopheessu kunin qaama kanaaf jechuun odeeffannoo akka kennaa jiranii qaama kanaanii akka walittuu fidanii duula kan akka dubbatamaa jiru. Kuni bulchiinsa Abiy Ahmed akka malee rifachiisaa akka jiru warri waan kana godhaa jiru Iyyaasuu Tasfaayee Girmaa Guutamaatii fi akkasumas Saamu'eel Baqqalaatii fi warri biyya alaa jiranii kan akka Yaayyaa Baashiriitii fi aktivistoonni Oromoo ka akka jechuun weebsaayitii duulii kun irratti gaggeeffamu oromocause.org ijaaree qopheessa jechuun duula kanaa fi haala mijeesse hedduu galatoomfachuu qabna. Duulii kun akka malee bu'aa buusaa waan jiruuf itti fufuullee akka inni qabu ka dubbatamaa jiru. Hiriirii mormii biyya Awurooppaatii fi Ameerikaa kaabaa sababa qobbanaatiif yookaan ammoo qorraatii fi ammaan dubatte jechuun karaa gubbaattu geggeessuu rakkisa waan taatuuf duula kana hiriira mormii karaarraa gara hiriira Tiwiiterii deebisuu fi akka hojjetamuu qabu kana galgala sagantaan haasofne turre. Kanaafuu hiriira Tiwiiterii yookaan duulii Tiwiiterii cimee itti fufuu akka inni qabu
karaa kanaan karaattu jira sa'aatii lamaan gadafte kan keessatti jechuun duula tiwiitarii kana odeeffannoo dabalata namni barbaadani Iyyaaspeer Tasfaayee yookaan ammoo Saamu'eel Baqqalaa Gurba Baqqalaa Garbaa Farhaan Abdusalaam Yaayyaa Bashir akka hordofuu qabdani Girmaa Guutamaa akka hordofuu qabdani Firii Jawaar Muhammad ammoo akka hin daganne kan irrattu akkas godha tiwiitariin yoo akka malee tiwiit gootanii akkaawuntii keessanii cufuu waan danda'uuf akkaawunti suspension kanaafuu jidduun hafuura fudhadha tiwiitarii hedduu qabaadha. Tiwiitarii jechuun tokko lama sadii imeelii yoo qabaattan imeelii babal'isa tiwiitarii adda addaa irraa godha maal jennaan yoo isin cufanii yookaan ammoo yoo tiwiitii keessanii suspend godhanii duula irraa akka hafuu hin qabne kabirattu akka fayyadamuu qabdanii ka isinitti immoo jiru Iyyaaspeer Tasfaayee aspeetta malee barbaachisaadha. Iyyaaspeer Tasfaayee akka gaarii hordofaa Saamu'eel Baqqalaa akka gaarii hordofaa afaan Oromoo afaan Ingilish afaan Amaaraatiin dhaamsa argachuu fi akka malee gargaaranii Farhaan Abdusalaamii karaa Feesbuukiitii fi Telegiraamiitiin hordofaa Feesbuuk irra waan maxxansuu hin dandeenye Telegiraam irratti maxxansaa jira. Haga ta'ettu Yaayyaa Bashir illeen tiwiitarii kan gubbaattu hirmaachaa jira garuu irra guddinaanii warra kan lamaanii akka malee duula kan keessattu hiriira tiwiitarii kan keessattu hirmaachaa jiran hiriirii mormii kan Oromoo kan ammaan tana jechuun gara jechuun hiriira karaa irraa gara hiriira jechuun miidiyaa hawaasummaa waan taateef waldaaleen dargaggoo Oromoo ooyaan waldaaleen hawaasaa waldaaleen adda addaa kan dubartoota afooshan akkasumas warri dippiloomaasii irratti hojjetu hiriirii kun akka inni gargari hin cinne hiriirii karaa gubbaa akka gara tiwiitarii dhufu godhuu qabanii bilsiginaa yeroo ammaa kana Ameerikaa kaabaatiif Awurooppaa qorraaf namni hiriira hin bahu hiriira biyya alaa kanatti uummata biyya keessatti nurratti sochoosaa jira kun dhaabannaan biyya nagaa goonee bulchinaa jiranii waan yaadaa jiraniif nu biyya alaati ammoo waan godhaa jirru karaa gubbaa godhuu hin dandeenye karaa miidiyaa hawaasummaa deemsuu hin dandeenye namni yeroo qorraatiif waan ta'eef haayiwee cufuun hiriira adda addaa godhuun rakkisa ta'uu ni mala garuu tiwiitarii godhuun akka malee barbaachisaa amma warri jechuun sagantaa kana irrattu hirmaachuu feetan sa'aatii lamattuu hafe ammuma kanayyuu yoo nama 2,300 irratti hirmaate kaayoo kenna nama miidhaamsa miliyoona tokko kan tiwiitariitti erguu kana bakkaan baasuu dandeenya. Kun inni seenaa Itoophiyaa keessatti duulli tiwiitarii kagos kanaaf waan godhamnatti hin fakkaatu Afrikaa gubbaa waliigalattu lammaffaadha. Stop SARS kan jedhu jechuun poolisii Nigeeriyaa kan uummata fayyaalessaa ajjeesaa jiru sanittu aanii duula warri Nigeeriyaa godhaa jirutti aanii duulii guddaanii ammaan tana geggeeffamaa jiru duula Oromoo waan taateef Oromoon waan kana cimsee akka itti fufuu qabu ka dubbatamaa jiru duula kana jajjabeessinee itti fufnee itti deemuu akka qabnu ka dubbatamaa jiru kanaaf duula kana irrattu ammallee hirmaadha. Websaayitiin isaa isinitti himee jira websaayitii kan deema jechuun Oromoo websaayitii kanarra odeeffannoo argachuu dandeettanii garuu tiwiitiras gubbaattuu qophaa'ee hin jiru websaayitiin isin deemtanii jechuun tiwiitarii godhuu qabdanii wanni cuftinuyyuu isinii qophaa'ee wanni cuftinuyyuu salphifamee jira oromocause.org websaayitii kan deemtanii akka dhaamsa keessanii erguu dandeettanii asumaan isinitti himuu barbaana daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo Oromoo wantiin kun yoo deemtanii akkas fakkaata websaayitiin kun kana your tweet is your voice, use it wisely. Kun amma website ani sanitti immoo jira Oromoo Koozii kana Oromoo Koozii yoo dhaxxanii haalii isin argitanii haala gos kanaati achi qofa dhaxxanii tiwiitariin akkasitti iyyuu isinii tarreeffamee jira. Tiwiitariin akkanattu tarreeffamee jira fakkeenyaa fi tiwiitariin kun yoo san agartanii waan kan qoftuxxan waan bulee kana yoo tuxxanii tiwiitiin kun gara qaama barbaachisee deema. Kanaafuu achi qofa deemtanii itti fayyadamuu dandeettanii waan kana namuu itti fayyadamuu danda'e akka malee salphisanii itti kabarreessanii Abiy Ahmed gaafa gara dimokiraasiitti dhufee jedheen dubattu hidhamtoota siyaasaa baay'ee jechuun warra dimokiraasii jijjiirama keessattuu gahee taphatanii hidhamtoota siyaasaa godhee jira. Riifoormiin isaa riifoormii kijibaatii jira. Kan ammoo jechuun Atlantic Council gamtaa Awurooppaatii fi State Department Ministry Haajaa Alaa Ameerikaatii fi Komishinii Awurooppaatii fi akkasumas waraddataatiif ergaa kan dhufee egaa nama tiwiit naaw jedhe tiwiitiin kijini ergamee jira jechuudha. Salpha erga jira. Isinillee maalidha akkas gootanii tiwiitii keessanii qaama dhimmi ilaaluuf dabarsuu qabdan jechuudha. Asin dubattu kan eegi ergeen dubattu kan eegi ergeen dubattu kabirattuu deebi'ee kabira deebi'ee erguu dandaya. Asin booda jechuun Facebook irratti argaa jirtanii tiwiitii kan godhee jira. Okay, tiwiitii lammaffaa godhuu barbaade ilmi kuno tiwiitii lammaffaa eegi barbaade armatti dhufe kabirattu Nigeria reform promise but dictatorship is delivered jechuun Itoophiyaa reform fidaa jedhee Abiy Ahmed itti deeme ammoo wanni inni biyyi suniif kenne abbaa irrummaadha. Kanallee erguu qabaani hin ergaa. Okay, deem ergee jira.
kan argitanii asuma dhuftanii qofa. Duula kan dhuftanii tiwiitiin qophaa'ee jira akkanatti tiwiitii qophaa'ee kan keessi deemtanii filattanii walfaan jechuun erguu dandeettanis shanii ja'a yoo argitanii jidduutti boqodhaa daqiiqaa tokko tokko jidduu fa'a eega akka tiwiiteriin akkaawuntii keessan isin irraa hin cufne. Achiin booda ammoo itti deebi'aa godha akkaawuntii adda addaa irraa yoo qabaattanii akkaawuntii gosa irraa duula tiwiiterii kana irratti hirmaadha. Websaayitiin sun ammallee deebisanii barreessaa jira kun oromocause.org akkanattu qopheesse isiniif jechuun waan cufaa godhee jira. Tiwiitiin barreeffamtee jirti, tiwiitiin dhiyaattee jirti, abbaa irrummaa Abiyyi saaxiluu fi wanni hundinuyyuu qophaa'ee jira. Akka jechuun nyaatii gartee midhaan facaafamee, midhaan manatti galee daakamee, wanti tahee qophaa'ee buddeenii hojjetamee, itoon hojjetamee isin harka dhiqattanii afaan keewwachuu qofa. Kanaafuu tiwiitiin maal akka barreeffamu, eenyutu akka barreeffamu, eessatti akka barreeffamu, maal akka jedhamu, kaayoon isaatii fi qubeen isaatiif wanni hundinuyyuu tartiibii qixaa'ee isin eegee jira. Isin ammoo moobaayilii keessan irra yookaan ammoo moobaayilii keessan irraa yookaan ammoo laaptooppii keessan irra deemtanii qofa waan tuqa isiniin jedhanii pip takka qofa moobaayilii keessan tuttanii pip godhuu qofa button is just one button away bakki tokko tuquu qofa wanni isinii hafe kanaafuu waan kan irratti duula kan irratti hirmaadha isiniin jedha duula kan irratti akka isin hirmaattan isin jajjabeessina nama 100,000 meeqatu kan nu barbaachisu 200,000 nu hafa. Miiliyoon tokko guutuu fi sa'aatii lamaan jirtu kan keessatti yoo namni 5,000, 6,000, 7,000, 7,000, 10,000 Oromoon daawwachaa jirtan kunini yoo jechuun tiwiitii 20, 10, 15 sa'aatii takka lam keessatti gootanii itti boqochaa hafuura fudhachaa feesbuukii asiin ilaalaa tiwiitii keessan godhaa achiin jechuun niwusii dubbisaa tiwiitii godhaa wadageeffachaa tiwiitii godhaa jidduun boqonnaa fudhachaa yoo san wal faana hedduu ooftanii roobaatii sansaa kompiitarii sansaa isinirraa cufaa kanaafuu oromocause.org akka deemtanii waan kan gootan akki malee salphate wanni kunini akki malee easy very simplified anybody can do it the tweets are very ready and all the relevant authorities are tagged kanaafuu bakki nu erguu deemnulleen akka malee jechuun beekamee jira wanti nu goonu salphatee jira dhaamsii barreeffamee jira nyaatii qophaa'ee jira wanti cuftinuu dhufee jira itoon suni buddeenii sanii wanni cuftinuu qophaa'ee isin jechuun akka jechuun harka dhiqattanii afaan kaayachuu qofa kanaaf jechuun tiwiitii kana ergaa sa'aatii lamaan gadafee kan keessatti duulii kun akka inni milkaa'u hiriirii jechuun tiwiiterii kun akka inni milkaa'u duula tiwiiterii hiriira tiwiiterii jennee jirra karaa irratti hiriira bahuu waan hin dandeenyeef ammaan duuba hiriirii mormii gara tiwiiteriitti deemuu qaba hiriira mormii karaa irra kanaafuu jechuun waan kana irratti jabaadha akka malee irratti jabaadha sa'aatii lamatti hafe amma sa'aatii 12 fi 14 sa'aatii Minisootaa kalee sa'aatii Minisootaa sa'aatii 2 jalqabne sa'aatii 1 fi daqiiqaa 46 hafa ani jechuun sa'aatii takka akka gad dhuftu kanaa fi oduun isin waliin tura isin ammoo sa'aatii tokkichi sakkitti gad dhufaa jirtu kana tiwiitii godhaa na daawwadhaa namni na daawwachaa jirtanii amma nama 1,000 takkaatii fi walumaa galatti nama 1,000 takkaatii fi 100 takkatu daawwachaa jira. Chaanaloota feesbuukii lamaa fi chaanalii feesbuukii lamaa fi akkasumas feesbuukii lamaaf maalidha yuutuubii tokko gubbaa jirrame feesbuukii illee itti daballa caffeeraamis irratti dabarsuu deema aliin feesbuukii biraa irratti haasa'u jira kanallee irratti dabarsa akka namni daawwatu kan hunda irratti dabarsa akka namni ol dabalu warri kun hundinuu jechuun asirratti akka hirmaattanii tiwiitii kana bakka nu geettanii nama 1,000 fi 100 takkaa irra yoo namni 1,000 takkaatii fi 100 takka ol dabalaa jira namni 1,000 takkaatii fi 100 takka kan daawwatu kun jechuun tiwiitii haga ta'e keessaa godhe iyyuu namni kun cuftinuu hin godhu hagi ta'e godhe jennaan 5 gootanii 2 gootanii 3 gootanii akka malee salphaadha tiwiitii 5 daqiiqaa 5 gaditti argitanii maal jennaani akkuma isin garsiisku wanni kun inni salphaadha just baatanii tokkichum kana tuquudha baatanii kan tuqxanii wanni hundinuu hin deemaa jechuun kanum tuqxan laala bulee kana tweet now ergi qof sin jedha tweet now sin jedha kun jechuun tiwiiterii kan keessi keessa boom achiin duubatti you click it here boom gone tuquu deemu argitanii tiwiitiin qophaa'ee jira tiwiitii gadin dhiyaannetu akkasitti isinii qophaa'ee wanni warri kun godha akka malee simplify godhanii akka malee waan bareedaa godhanii yoo inni baay'ate jechuun roobatii maashinii isin se'anii ammoo isinii xiqqeessaa isin jechuun waan kana jechuun baay'ee walitti hin guddisinaa yoo san baay'istan roobatii kompiitara yookaan ammoo baat jedhanii warri maashiniitu akkas godhaa jiradhanii bilaak isin godhuu danda'anii kanaaf jechuun duula tiwiiterii kana sa'aatii 1 fi daqiiqaa 44tti ammaan tan gadaafa please
warri nu daawwachaa jirtanii irratti nu jabaadha nu gargaara isiniin jenna oromocause.org oromocause.org akka isin dhaxxanii kan isinii barreessa jira oromocause.org nama laaluu barbaadu fi as jalattu dhiisa laala jechuun akka isin laaltanii fi oromocause.org as jalattu isinii dhiisa namni amma 1,200 tahee jira dabalaa jira nama 1,100 keessa mee namni 500 namni 700 tiwiit nu haa godhuuti waan nu goone kana jechuun oromoof sagalee tayaa waan akka malee salphaa kana irrattu hirmaadha nu gargaara isiniin jenna.